Islaamaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa hundi keessanuu kan dhiiraa kan dubartii galatooma ulfaadhaa aarsaa hedduu kafaltanii ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Kanatti aansee obboleessa keenna baga rabbiin si baase baga rabbi si baase erga hagana jedheen booda absiyan qabu akka dhumuraatti obboleeyyan kiyya warroonni mijaa kanaaf waadaa galtan warri nu galchitan galatooma ulfaadhaa warri waadaa nu galtanis amaanaa san bakkaan nu gaya maaliif jennaan obboleessi keenya nu ba'ee jira rabbi nu gammachiise wanni isaanii jedhan sun immoo deeynidha haadhaaf abbaan sun haa jijjiiramtu hedduu galatooma warri waadaa nu seentan waadaa keessan san har'a siin anjin bursi anjuu danda'a hundi keetu galmaan gaadhu jechuun barbaada carraa kanatti immoo waa fayyadamuu barbaada. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii ka wal beeknu fi ka wal hin beekne illee ilmi namaa jireenya keessatti walitti hunfachuu wal dogongoruu danda'a. Akka qeerroo Oromoottan edda miidiyaa kana hordofaan turre sababni isaa akka itti galan malee akka itti bayan hin beekani yoo rabbiin na laaffise warroonni riyaadiin keessa jirtan waa tokko naa godhaan gargaara warri riyaadiin keessa jirtan warri safaaratti dhiyaattan yoo rabbiin haadhatee sallaalaa ummaatii akka malee ilaa dhukkuba yoo danda'e edan riyaadiin deemu edaa warri riyaadiin jirtan waan dandeettan naaf godha akka ijaan argunaaf godha dhugaa rabbi namni haadha jaalatu ni beeyta akka itti haatitee si guddiste ni beeyta sagaleen kiyya waggaa lama dura waraabe tokkokkii gubbaa jira har'a isatu na dura dhufe dhugaa rabbi jechuudhaan eeda rafeen bullee namni haadha jaalattu hundi keetuu du'aayii naa godhi keessattuu wanni dhaammadhu warri riyaadiin jirtan namni safaaratti dhiyaattan galgalana riyaadiin dhufuu edaa yoo dandeettan jechuu akka tikeetti achokkaayinaa muramunaaf godha kana qofa isin jedha ilmaan Oromoo ka wal beeknus ka wal hin beekne illee rabbii jedha akka tokko taanu amaana rabbii jedha madda yoo biyyallee galee haalli intarneetaa nabijaa waliin jirra waan fedhellee yoo ta'e jechuudha hunda keessanuu isin jaaladha namni mufachiise yoo jiraat oifi naa godha du'aayii teessaniin immoo nan dagatinaa karoora galuu takkan qabu garuu dirqama wanni haadhatii naa caalu hin jiru jedhee murteessee dalagaa kun dhaabee dalagaa tana odoo waggaa kudhan dalagee ka irraa nan baasne sababa ummaatii yaa gadhiise malee dalagarree ba'ee miti kanaaf hundi keessanuu tanaan na bira dhaabbadha jechuun barbaade. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee sin jaaladha ana obboleessi keessan nagaan naaf tura. Okay, mungkin ada Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Allah jirtu faya kesan yenne jira boleh sekali bagar Rabbi si base. Amin 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 amin. Akas wani jennon juru gai absolute kufa wali lapsa ofe ganno ofe ga amarun isu fentau. Jolle atis didi san jirta mo chiro dan desse kala beradi eme. Chite sewa to kon dubbatini. Afoni jennon juru ka yatti jolle wali fima warra jawaa guddaa sin qabne wal beeksisaa jechuun barbaada waan biraan jiru koo Rabbi si baase walii galatti. Ramzi itti fufi yaada kee. Okay, hundi keessanuu salaamu alaikum. Ramzi koo hime waadaamu barbaada nama kuma takkaaf 900 ijoolleen argiteetiin wanti gadi bishaa gadi walumaa galatti ijoolleen bishaa gadi guutumaan guututti namoota wanni hin fayyadamne jira yoo hiriyoota keessa qabaatan itti dawwalaati ufeegaa jedhaani si galee warri amma kan miidhamaa jiru warroota dhagaati ijoolleen uf quban qabdu akkuma argiteetiin oolutii fi gaala jala deemtuun uf gatteetiin hin ciisaa jirti nama biraallee ammoo wanti kun wareegama kabalchiisuu ta'a namni bishaa gad jirtan ilaa argiteetiin huduudaa irratti uf eeggannoo keessan cimsa yeroo ciiftanis uf hin gatinaa bakka argitee namni isin hin arginetti sikaatii ciisa yeroo dalaydanillee dalagaa keessatti uf hin gatinaati eeggataa ciisa yoo dandeetta yoo ofirraa dhoorguu dadhabdan fiidanii harkaa baatan waan taateef uf eeggannoo. Okay, wanti guddaallee haasa'uu hin barbaadu waan ta'eef obboleessa kiyya qaalii atillee baga Rabbiin harka diinaatii si baasee akkanatti fayyaa guutuun ay si baasee hawaasa kiyyaaf wal si barsiise warri as jala jirtaniif warri as irrattanillee hundi keessanuu firiin qabsoo keessanii wallahi baga kana gammachuu kana argitanii hundi keessanuu jechuudha. Warri mallaqa keessanillee baaftanii maaliidhaaf lubbuu nama kanaa baasuu jechuun baay'ee waan gaariidha. Hundi keessanuu baga gammaddanii amma achiif immoo warroonni kuwwan akka uf eeggattan asumaan dhaamsa dabarfadhaa galatooma namaaf carraa dabarsuu barbaada waan ta'eef nama biraa galcha.
Hayyee hundi keessan baay'ee galatoomaadha. Obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa baga rabbii nagaan si baase isin jechuu barbaada. Sababa kan kee gaa hedduu aarsaanis kakaffalamee akkuma dhageessu kana gaa'ee ati ilma Oromooti. Hundi keenyaa waan Oromoo tokko taaneef jecha akkasitti namni kun guutuun miidiyaan irratti hirriiba dhabee afarsoon dabalatee hundi aslii akkasuma warri miidiyaan irra jiru xiqqaa guddaan inni mana madaamii inni biyya Ameerikaa jiru hundi keessanuu galatoomaa isin jechuu barbaada. Namni nama galateeffanne rabbiillee galateeffatu jedhanii hundi keessan ulfaadhaa warri mucayyoo kana birratti hirmaattanii inni kun karaa lafaatiin illee karaa yaalii hedduu warri godhee warritti illee qabameetti illee hanga tokko hidhamee inni kun dalagaa irraa baatan hundi keessan ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Inni ka biraa immoo obboleessi kiyya wanni siidhaamoo jiraate keessumaan illee wanni hanga danda'amaa ta'e tokko ammallee sa'aatii mammaan irraa kaastanii jirratti qo'isa soo qabdanii kanaaf akkasitti hin jedhan maal jennaan yeroo baay'ee nama afaan Oromoo kana waan beekuuf hundi keenyaahu asirratti wanni jechuun barbaachisu akkasuma immoo waan barbaachisaa taate immoo keessaanii kan hojjennu isin jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa namni nama galateeffanne rabbiillee galateeffatu jechuun barbaada. Abbaan illee baga gammadee hundi keessan baga gammaddan jechuun barbaada. Kan itti aanu immoo sangaa gara fuulduraatti ilaallaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf kennaa ustaaza dubbadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Du'aayi teessan bareedduu sanii dhaggeeffisaame. Ayyee sagalee keessatti sirba itti baane. Hayyee bakka kiyya nama galchee afarsoo gadi bu'ee Okay. Mucaa biraa ijoolleen dhaggeeffataa jirtan fakkaate ustaaza yoo dhagaartan ustaaza biraa baname. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtan nageenyi koo isin haa ga'u baay'ee galatoomaa ulfaadhaa carraaqee keessaniin obboleessa keenya rakkoo jalaa baastanii jirtanii hedduu nama boonstanii hedduu nama toltanii baay'ee tokko ulfaadhaa Oromoon yoo akkana wal bira dhaabbatee sagalee walii ta'e wal quba qabaate hedduu namatti tolaa hedduu nama gammachiisa. Ispeeshaalii hafarsoon illee aarsaati kafalteef illee si argaa turre hedduu tokko galatoomii ulfaadhu. Xiqqoo bilbili keebbiisiidha fayyaa naa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa akkanuma dabarfachuuf dhufe. Mooni illee galchi usme mooni galchi nama yaada fudhate jalaa buusiini usme mooni galchini. Kanaaf jara kenna hundi keessanuu namni 1700 kun fooloo godhaanii mee reedii mucaa sirkaa ka jedhu kana fooloo godhaanii namni akkaatama namaan itti wal arguu dhaba gizee fooloo hin qabne fooloo tolchaani. Homaa fooloon mallaqa isinirraan fudhatu waa takka isinirraan fudhatu fooloo tolchaa jajjabinni asirrumaa dhufa tokkummaan asirrumaa dhufa sagalee walii ta'uun asirrumaa dhufa waan ta'eef fooloo godhaanii. Bona itti fuf. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Wallah akkana irratti gammadee addunyaa irra gammadee hin beeku beektaa afarsaa kee galatoomi waan tokko bichaan gaafachuu barbaade obboleessa kee boota amma jiru kana bootatti qabee sanirraa akka isa gargaarree bika biroo deemsisnuu barbaada beektaa sadiifin yaada hedduun jira beektaa ammalee deebiillee isa qabuu danda'anii mee gargaarsanii gargaarraa akka isa gargaaru kana mul'atu wajjin haasofnaa mee magaalaa achumarraa akka silaa deemuu barbaada achumallee taa'ee boodalee qabaniitu waanuma meeffatan kana beekte deebi'anii nu gaafatanii mee naa barreessi silkii kee afarsoo naa barreessi mul'atu wajjin haasofnee akka mucaan kun achirraa xiqqoo deemuu barbaadna malee achuma ta'inaan deebi'anii akka qaban ni beekna. Sanuma baga rabbi si baase obboleessa kiyyaa hedduu wallaahi akkanarra ani gammachuudhaan wallaahi saniif akka achirraa si baasnee bika biroo si geessinu nutti himi deebi'anii akkas hin qabne hin barbaadna booda beekte so inshallah si bira jirra afarsoo nambara keessi ergaa wajjin haasofnaa si bira jirra isheen achumarraa akka baatu barbaadna ammallee deebi'anii akkas hin qabneef taaziyaa biroon barbaadnu beekte taaziyaa biroon barbaadnu so waan dandeenye si gargaarraa sibra jira di bara ribati na sulki na yargi action gara to na verso sanu bicha wallahi gara to na drol bas
قلت فرصنا قلت في والله مجافني بقرانا يعني أنا بقرا بينا كسباس وبليسكية قالي أما سرب هم توزت اللي بسني إن شاء الله وهم دانو سبحان الجرة نجي كيس سيدو بسا بكا أجر أكسي تسيتاتنا إن شاء الله شيء وأنا أتباو دا والله هدو يجور هدو قرار لكو بيقروا أربع يقام دي الحمد لله بقى باتي سنجر وبليسكية قالي غلطهم الله غلطهم أكيد يسلم والله غلطهم سنجر آمين آمين غلطهم الله غلطهم شيء فاتنا من بالفتح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقول ينتهي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت درسا الحمد لله رب العالمين لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد إلى رب سبحانه وتعالى يا جولي gammachuu akka amma gammadee takka rabbi na gammachiisee hin beeku subhaanallah habarsoo hedduu galatoomi siin jedha leenca kiyya hedduu galatoomi onna korsiisuu keetii fi wallaahi homa dubbadhee homa dhiisu dhabe yoo isinin jedhe dhugaa hin seetan Dhugaa wallahi nama hunda gammadee ustaas. yoo agartee ol seenu homa dubbadhu wallaalee wallahi gammachuu abadan takkatu agartee akka nama jaannata agartee galee takkatti gammade wallahi subhanallah قالوا الحمد لله لا إن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد إلى رب سبحانه وتعالى يا جولي اسم حمدي كيسن بكجرت نت الحمد لله رب العالمين جل أجزيتك ديني كوني كالس نونجيفني أرس نونجيفني كالس نونجيفني أرس نونجيفني يا أبولي الزكي يا ديكي بقى ربي سباسي بقى جمدي بقى ربي سجمدي بقى نتي أمني أرمو حمدي بقى جمدي يا كي يا سبحان الله حمدا كيسن حفرس الرأي قالي أصل الرأي قالي وروتا تيك توكي كان الرأي أقرتي قبسو قدا سيف وريجي أطلع سيف جيجا من حدا كيسا جرو إذني ربي تنمى اللي ربي نوحباس كي ربي نقرسيس لساني اللي ربي نوحقرسيس لساني ربي نوحباس سبحان الله والله قمت جوادات كانت تدقامي دعيني كي بلدي وقولي سكية والله أكما ليلي كيست أكما صلاة شنان كيست أكما الدوحة في سنة كيست سيكدني هنا الحمد لله دعانتي سواتمتي سيكدني ممان أباكيتي ممان حالتيتي حواتمتي ربي سباس ولا لسه. بقى ربي نسنقم مجيسي بقى إمو أمة أوروما الحمد جمّتشيسين اللي ربي جمّتشيسي الحمد لله رب العالمين فلك الحمد فلك الشكر الحمد لله رب العالمين يا موتي دتشيسمي الحمد لله رب العالمين أما الذين كان ربي لكن ذكر ربي راح قولوا قما كي ربي نوحباسو بك الدنيا تنباتي ربي قما نوحديبس يوليسي جتش إذا امتسن يوليسي جتش إذا امتسن إذا كيس الرحمن نوحباسو يا أكي إذا كيس الرحمن نوحا بأس تترك لي من التحفت حاصل نعم سنفسي إنه قرسيسي هم توتم ربي ستي هندي بسن يا يولي رومو يا ربي توكمانو كده أكبر ربي توكمانو آمدي حبرسو وريقام ميك سيف باس سيف جيجا وريقام حبرسو ربي سيحاتيس أصلي ربي سيحاتيس ولي ربي سيحاتي يولي رومو ولي ربي سيحاتي ولي ربي سيحاتي يولي رومو والله نقام مجيفتني هدو نقام مجيفتني ربي سيحاقام مجيس دينا سيحاقام مجيس دنيا سيحاقام مجيس يولي مزرعة كيست والله وان تاتو ربدي وريقا قدو قام نجتي قباتي يولي تين ربي إفي سيحاقام والله كراك نتي ميدم تنيجين كم تني مجاكنا توكي جاف أكا غاف حجالون دوئي وريقا قولي أمني كيدا أمني روبو والله حجالو جال جسم مجاكنا إمام بوي والله أنا إمام بوي أمني كون أكا جرو أمني روبو إمام سيبوي بقى إمام كيدا ربي نور راحاك بقى ربي نور راحاك يولي سيبجا جهد أمتسن اللي ربي نور حباس يصير حمدي بقى ربي سنقم مجيس بقى قمتن والله أما اللي ربي نسل حقم مجيس وقول زكي ميدم تسن بقى أقرتي إنتي ميدم تسني ربي سيحفيسو قراكي ربي سيحفيسو أكما أمني أرومو سبرا دابتي وأحوندا سبرا دابتسانت فياتي تلي ربي نوكني هذا أباك تلي أقرتي ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا جل دعاين هذا أبا مقبولي دعاي هذا أباتي في إيجا كان دعاي مسلمة دعاي أروموتي سي حواتي ربي أرقى سبازي والله لما دعي جلتك توكي كان رات محفرسي أكمله إمام نور أبو جناز ملة تاتنو تسباسا نرجعني
حاجة تك إيجاتوري قالوا الحمد لله رب يفعل ما يشاء فينسي بأس مجا أما ليه أمري ربي حادرس ورا الدين تنكر ساجد يوليت يولي أورومو كابا كبت ربي الوحديث يوليت إن أورومو كابا كبت تدين تنكر ساجد بك أدى كيست ليبيا كيست كينيا كيست كرايا من كيست ها بك هندا تنكر فما جرت دين تنكر ساجد ربي جلانو حباس دين جلا ربي حباس سبحانه وتعالى والله قام جرا جدي هروف أنا مهدو تجلك نتائج إيجاتاجرا ها والله دين ربي حركة نور راحة قب جاهد الحق حق الباطل إن الباطل كان زهوقا يا ربي يا ربي جاهد يا ربي يهودا يا ربي نراك يا رب ربي مجاكنا نوباف تورى هدا كيستي سبب أمة أورمو كنا سبب إنه حلال إفي دلقته كسبي حلال دلقته بيا به أكمل الدين نقول يا ربي أمل دين سنور راكبي هركا نور راكبي لوكا نور راكبي إجا نور راكبي يقول لي أورمو تين تأجرته جريني كرجال أمور جاجزتنا دين نتكلم إن أرجع نجول اسم حمد دلقت تاني لما جنب يزيد أنت قالوا ربي جباز مهاجر وقول سكين كريم كحاد تيجي نجلا أكوبا إذا نتنا أسيدي مداجر سن اللي هذا سارب بحفي يوسف هذا سارب بحفي يوسف هذا سارب بحفي يوسف ولربي سن هاتين مراد ربي سن يهاجود والله حبرسو غلطو ويقول لي أرومو غلطوما والله دون قام تشيفتني مجا سبب يقول لي أقرت مجا كناتي في يقول لي تنتهي أم تزن اللي ربي دانو هاباسو إن شاء الله قافا برا ولتي ديبنا أما لما حد خروفا إجتا جروان تاتي إن شاء الله ومركان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ مفتي يوجرا تنتفو فامي شبكان كسيرو يدوسين دربا galatoma shabakakiyya nabuse waan keessa rabbi garraadha haa dubbatu warri gartee itti hidhamillee ka itti keessan bareeddu saniin irra nuu buusa ustaaza miskiina wallahi rabbi garraadha waan keessan haa dubbatu إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون ربي إكي يوان كيرو في كرنيدا ستي أولكن يا الله تمنا كيس إمام بوسا جرتو في كالتي سارا كيست إمام بوسا جرولي أني لفا ستي أولكن يا الله إجولي أسورا كتا جرتو ركو إرتي ولي هندن ديني توليكو قمت تنا ستي أولكن يا ربي ديبين جائبا قرادا قديها ديبو في يا ربي أتنا لقهي في إجولي أبولي سأوفيتي جدّي من هيدتي سابت سنلي أنستي أولكن يا ربي تيوتا نهر كلمان دوبتي ولدي هدني تما جران ستي أولكن يا الله لك جر جرتو سنتي أمان ستي كنتي ككيتي يا ربي أتناتي سمي إجولي يوتنا ديني أم الليك أبيب وجيسا جرو تجرى يا ربي مئة مرتي دينا سنتي بورما كوكي قبض 100 مرتي والله كوكيني يدو قبض namichi mallaqa kana nurraa buuse kun ittiin nyaatee ittiin dhugini Allah ifaaje ummata dabde ummata isa haa nyaatu amiin 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 rabbii kiyya ila kunno namichi gartee micaa kana ija balleessuuf tumaa ture harki isaa amma booda nama hin dhahin yaa rabbi duraa qomaataadha qomaa ta'ee biyyatti haa deebi'uu yaa rabbi atinaa dhabi مالي إنك إمام بوسا إتكن نسون إسحانيات يا ربي وفاتو إرام بريدين يا الله لقو إساقة دي هنتري يا ربي إتنياتو إساقة دي هنتري يا ربي إتن دبتو إسا هندبسي يا ربي كوكين إساها قبمتو يا ربي أتنا لقه في أكا هادا في أبا بوچستي ترام بو إجاك إساها تاتو يا ربي أتنا لقه في إجولي من مدامي كيف جرتو كوشينا كيسا رابطا إمام بوتتنا لالي يا ربي إجولي مدرا كيستي سهر كيستي دمتي غرتي ربي كي يا إمجا خنافجة دلقا إرابا لالي يا ربي إيسا دفع إسا هم بيتو هدون إسي سبب غرتو ميرم إساتي في دلقا إرايات يا ربي أنا ستي أولكن نجرا أمبود إجولن تأنك الرقتين هنري أمين غرتي دين نجرهن قبل تكاكيتي يا ربي أتناتي سي تكابا جرت الله أمانة ستك يا الله تكيبا جرت الله أمانة ستك يا الله كمان دلقات جرتو في تعالى دلقاتا جر الله ستي أولكن يا الله إكاكيتين بباتي ها قلتو يا ربي أتنا لقه توكو جاكي شار عندي الماء رمضتي ها كنمو يا ربي أتنا لقه موتين كي إلا كون نجر مقرا ونمرتي ها برباد انتو يا الله
tokkummaa illee barbaannaan walii galteenillee barbaannaan wal qarqaarsallee barbaannaan duraa nu bira soqani ammallee harka keenyatti haa deebitu yaa rabbii ati na dhagahi tabiyya ambaatii fi tabiyya keessallee harka keenyatti haa deebitu yaa rabbii ati na dhagahi tokko tokkodhaan namu haa milkaayu yaa rabbii ati na dhagahi fi wallahi waan keessan haasofnee hin fidnu nama heddutu bakka kana taa'ee yoo tana gartee taraan maan hin genne jechuu jira. Wanni takkattiin isinii dhaama. Wanni takkattiin ana jedhee isinirraa gadi bu'u. Ammallee taanaan warri haqaaf dhaabbatan of duuban deebina. Abbaan fedhe da'awaa isinitti haa godhu diina isinit dhufe muka itti cabsa. Namni gartee maaliifin waanin san dalayde isiniin jedhu nama sheekhallee yoo ta'e odoo isin wajjin hin haasa'in nutti as erga. Isinii galee. jecha rabbii fi hadiisa rasuulaa irra dhaabbanne Infamo waliin gisee takka dhaamsawiitiin qaba dhiifa. Mee hundi keessan namni kumaa fi asirra jirtan kuni namni kumaa fi asirra jirtan kun yoo dhugumaan oromummaa walitti qabanne yoo dhugumaan dhiigummaa walitti qabanne ustaaza kana foloo naa godhaa. Foloo naa godhaa gammachiisa. Waan biraa naan godhinaani wallahi nama saba ufiitii kuu qabu nama ummata ufiitii kuu qabu nama bagartee bakka ufii dhaabbatee du'aayii isinii godhu. Nama agartee saba ufiitii kuu qabu biraa hin hafina nama kamiyyuu jechuudha isiniin jira waan biraa isiniin kadhadhu ustaazota kanneen foloo nama gadi bu'ee nu waliin dhufee dubbatu nama waa'ee saba ufii dubbatu nama waa'ee uummata ufii dubbatu nama agartee sabummaan itti kuu qabu har'a ustaazni yookaan mucichaa kana hin beeku ta'a jira kenna akkasuma ijoolleen kalee aarsaa itti kaffaltee mana hidhaa jirtu hin beeku ta'a akkasuma warri kalee diina dhaqee harkaan qabee mucaa kana baasuuf waan tokko godhaa ture hin beekan ta'a kanaafuu foloo naa tolchaa isiniin jedha. Galatoma itti fufaa ustaadha akka sorry. Ayyee galatoma wanni an guddaan isinidhaamu ilmaan Oromoo wallahi nuti gartee yoon isin bira dhufnee isin keessa seennee teenne isiniin barenna dhagaa isinittiin himaa. Nabi Muhammad gaafa Makkaan irraa bahu bakka dhaloota isaa irraa hamileen isa cabxe akkami bakka keessaa dhaladhe keessaa diinni na baasa jechaa fi ummata Qureeshatiin maaliif bahaa bar bakka itti dhalate nabiyyiidha misila. Maaliifin bakka tanaa bahaadhatti hamileen isa cabxe hamileen isaa cabtu rabbiin argee jennaa wahii itti buusee abshir si deebisaa sin cabini hamileen jedhen in deebitaa makkatti bilisummaadhaan deebita. وهكذا أكل كريم أختي الكريم أني أمني دانغا كي يدبري حواسا كي يميدو خحواسا كي ينتاني لالين تأودين دينو سيغالي حاسا وخي يدقى فدا نمر بكبو ايتي ميتي أف بكبو ايدو بدوان تأف حواسا خي سادلت لربتو أرمو قدين أمي غندر قدين أمي غجم قدين أمي sababa biraa godhena numne saba oromootiif hanga jirru wal wajjin jirra nuti gartee islaamummaan ruuhii kenna oromummaan dhiiga kenna warra da'waa gartee maaliifin diinan kokkee wal qabda jedhee sitti godhu wallahi summa wallahi nutu wal mormaa nutti fida abbaa fedhe haa ta'u sini gale jecha rabbii fi hadiisa rasuulatiin muka walit cabsine walirraa deebisna waan ta'edha hadii qur'aanu minni qareensan qaraane hadiisu minni laalesan laalelleen alhamdulillah jechuma inni jawaabuma isaatiin isaa deebisna akka rabbiin diinota gartee isin miidhaman ofirraa deebisaa jedhe tolchine bareechine isaanii himna sodaa tokko malee warri kaleessa gartee sabaaf jedhee gadi bahee achi buuteen dhaban warra gartee huffaadul qur'aani tahumaa humeen warra sheekota gurguddaan jenne beekam warra aaliman gurguddaan jenne darasaa akka kiyyaa dadhabne haa dhufe maaliifin gartee gizee hunda miidiyaa gubbarraa hin boonne maa nama bochifta siin jedhu wallahi ana siin jedhe amaara mukatti cabsiin siin jedha boo nagayaan si wajjin jiraata ollaa ta'ee si wajjin haa jiraatu lakki anatu gartee muka sitti naqee si bulcha yoo siin jedhe obboleessoo ati namaa gadii miti muka itti cabsi bul siifiin himaa abboo ati namni waan godhu tokko hin jiru hedduu namaatu koomee titi ya gaafan baradhu siif hin baramne garte sheekhummaati naan kennine feetu sheekhanaan jedhin feetu saadanaan jedhin irraa murqachuu dandeessaati garummoo ati irraa murquu guututti hin dandeessu maqaa sheekha jettu kana biraan irraa hambista waa takka naan gootu humaan irraa hir'isu haga gartee tiisisni namarra taa'ee hir'isulle animmoo saba kiyyaa fi wallaahi hanga jiru addunyaa tana gubbarra jiru diina wajjin gartee harka waliin naqadhee jiraachuu manna saba kiyyaa wajjin gabroomee jiraachuu irra filadha si galee diina bilisummaa qaburra saba kiyyaa ka bilisummaa hin qabne ka gabrummaa jiru irra miraata isan naa caala waan ta'eef rabbitu keessa na uume kanaafi wanni isinii himu ijoolleen jecha namaa laaltanii akka hin jedhani dhiisi halli wallee hamtuu fi gartee jeedalli duraanuu bakkuma hundaa dutti bara jeedalli danqaraa keessa deettee madutti akka leenca aybaateen baruutti waan hin ta'eef warra jeedala wajjin hin baay'ee naasayna wanni nan isinii himu ofii waliin nyaatin hamu nama kuma tokkoo fi 500 kana wanni nan isinii dhaamu amaanan guddoon ofii waliin nyaatin amaana rabbii isinitti haa ta'u
gaafa isin walitti loltan gaafa isin walitti buutan nuti gartee mala nu harkaa bada wallahi garuu immoo bakka diinatitti yaa akhiyan kalee maal balleesseti sabummaa Oromoo qofaan yaboo waan biraati miti namummaa gartee Oromoo ta'uu isaatu isa hiisise la Oromoo moo qafa maqaa Oromoo tana waan dhaatu maa jibbamna nuti biyya dachii addunyaa tana gubbarratti bilisaan rabbiin uume yaboo dachiiteen irratti nama falmu jirra amaara dhayneen falmine haqa jaraa irratti falmine haqa kenna falmine kanaaf isin wajjin jirra rabbi ulfinna guddaa isin haa godhu yeroo kamuu isin faana jirra jabaadha rabbi waliin haa galchu ilmaan Oromoo rabbi tokkummaa isin haa kennu afaan waan isin godhaa kana rabbi jidduu keessanii haa baasu bartee afaan Oromoo bartee summii jidduu keessanii facaaftu tan rabbi jidduu keessanii haa baasu bi'idhnillaahil kariim warra gartee khijibaan mala isinitti baaftee isin fakkaattu tan rabbi jidduu keessanii haa baasu nama biraatiin haa dabarsaa inshallah callaa Ustaz Ulfaadha kabajamaa kun Dr. Asli Faas keessara wallahi jecha keessan isiniif hin qabnu jecha asliin isin galatoofatu meen dhageeffannaa erga Simooni dha kenna Dr. isin dhageeffataa irra kun ustaazin akkanatti shaa godhan baay'ee Dr. Biran Mooni dubbanuu ulfaadhaa galatooma sagaleen kee yoo kadhagamu ta'u uummanni Oromoo bal'aan hedduu tokko galatooma ulfaadhaa alhamdulillahi rabbil aalamiin nagaan nu ga'ee jira. Namni gartee naman galateeffame rabbilleen galateeffatu jedha. Uummanni Oromoo keessattuu ijoollee mana manaa keessatti ulfaadhaa galatooma kan lamaffaa irratti barbaadu tokkoffaa irratti mucaa kana bira dhaabbatu barbaachisaadha gara fuulduraatti illee maaliif yoo jettan kun akkuma isin agartan miidhama godhatee fuuldura qaamni isaa keessillee hedduu tokko miidhame nama akka gaafa gartanii qabameeti guyyaa 15 halkanii guyyaa haalli irraan hiikamu guyyaa harka duratti deebisanii hidhanii duubatti deebisanii harka isaa hidhanii isiniin akka itti azzabaa turan jechuudha ni galee kanaafuyyuu garaa isaa keessillee irra ga'ee sinna dhukkubaa jira waan ta'eef keessanuyyuu haa danda'amuun mucaa kana bira dhaabbannee yoo danda'ame asumatti yaalannee turin akka inni fayyu goona yoo taatee karaa biyyoo kana taate waan san irratti illee tokko gochuun bareedaadha. Hundi keessanuu galatooma baga gammaddanii uummanni Oromoo bal'aa warroonni hedduun itti arrabsamaa ture mucaa kana wallaahi yoo du'e lubbuu isaa irratti namni mas'uulaa hafarsaa ahmiyya jedhanii namoota hedduu maqaadhaanii kaasanii jechuudha. Mucaa kana lubbuu isaa jara mas'uula jedhanii aarsaa haga barbaachisu itti kafalleetiin mucaa kana immoo karaa danda'amuun karaa maraan dadhabnee namni karaa mallaqaa kanaan yaalletti hin baafne jechuudha. Karaa kana malee karaa danda'amu hin jiru waan ta'eef egalee kanaafuyyuu alhamdulillahi rabbil aalamiin mucaan nagaa nu ba'uudha kan gara fuulduraa immoo irratti mari'annee waan jiru uummanni Oromoo bal'allee akkamitti akka deemuu dandeenyu hundi keenya wal geennetti hundi irratti barbaachisaa karaa kanaan immoo mallaquma baafnee bara baraan nama baafna miti jara kenna kana lubbuu mucaa kanaa erga akkam ta'etti fuudhameetiin hin kajiru taate lubbuu mucaa kana tokkochaa hin baafna gara fuulduraa waan dhufu immoo irratti mari'anna bakka tokkotti jenneetiin dubbannee waan kana irratti murteessanii hin baafne alhamdulillahi rabbil aalamiin mucaan bayeetiin jira akka isaa garda ijji isaa mallee ijji takkaa himatee akkana jira inshaan illee immoo carraa ani jawaalli kiyyallee iddoo laga jira waan ta'eef afarsaa namni biraa olaa galchuu nama qaata ol galchaa jawaalli kiyya iddoo naa galchuu didee jira nama waan ta'eef akkasitti kufa namni carraa waan Mooni itti fufi yaada kee mooni itti fufi mee yaada gabaabsaa walaleessa jira abdiisa jira mooni itti fufiiti ergasi walaleessaadha kennina jaalamee yeroo takkatti baatee nama galchuu yalla ana shabakaanu na jeeqaa jira gadi baya akka malee na godhaara isinitti haa tolonti godhaa nama biraa ol galchaa jala taa'ii yoo naa galcha aborashiidaa naa galchi shabakaan kiyya bareechisee hin galchu yoo naa galcha hundi hin galchaa kalaas rakkoo miti ayyee mooni rakaa barreeffatu jalatti aborashiida rakaa barreessaan warra gastii keessaa fuudhuu hin danda'u yoo rakaa barreeffata isin galcha. Assalamu alaikum isin maraan baga gammaddanii baga gammannee obboleessa keenya baga rabbiin fayyaan amma akkanatti si ilaalla baga nu baate baga rabbiin bineensa keessa si baase afaan bineensa keessa baate ani amma waan tokko siin jechuu barbaada akka obboleetti abbaa keellee argine abbaan keellee nama umriin isaanii deemeellee nama dadhabanillee fakkaatan rabbiin chaansii kana iddilii jedhanii iddilii kan sii kennee jira ani gara kiyyaan achi taa'urraa biyya gali bakkee deende abbaa kee waliin nusi dandeenya do'aa illee abbaa kee irraa fudhadhu abbaa kee kana biyyatti gali gargaari
rabbiin duniyaa tanarraa ilma namaaf takkitti mahiree takkitti kennaaf yookaan jiru yookaan du'a. Ati du'a keessa seentee Walaleessa deebisi. yoo dandeette akkas bareedaa jedhanii gara kiyyaan bagga gammaddanii afarsoo kiyyaa naa jiraadhu warri Oromoo asirra jirtanii Amaara kan taane Oromoo Amaara hin taane Faannoo hin taane follow na godha. Isin jaaladha isin kabajaa naa jiraadha. Niiti qabadhu follow siyaa godhani. Meemooni follow godhani. Walaleessaan waan takka walaleessee walaloo isaatiin illee yaada ta'u ibsate carraa gadaadhiisu yeroo hedduu namni modeetara qabu hin beekuun baasaan walaleessatti fufi carraan keeti aborashiidhaan rakkoon qabu beeksisaba muniiraan beeksisaba abdiin beeksisaba walaleessatti fufi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arga mun amanti birati shandi obboleessa kiyya qaali garabbi harka sagalee keeffamuu jira walaleessa bakka takka dhaabatu. Qilleensatu jira obboleessa kiyya qaali garabbi harka diinattis baasee akkasii jedha. Bakka gammadanii gaafarsiintu qome eenyu callisatti wallootu baafata barkumaa saadhaati ilmaan dhiiga tokko akkamiin ilaalati Jimmaa fi Harargee dhaloota qubeetii Oromoon tokko amantii fi kutaa waliin qoonnotii yaa ilmaan Oromoo kan walii galaati amantii fi kutaa waliin hidhinaati tokkummaa jabeessaa Oromoon galaana yoo waltaan irra dhangalaana akkasin isiniin jedhaa ilmaan Oromoodhaa kan walii galaadha tokkummaa keessan jabeessaa tokkummaa keessan akkanatti agarsiifna karaa qabaatiin namni diinni nama qabee akkasitti harkaa baasuu dadhabnee karaa mallaqaatiin warreen wareegama guddaa kanneen karaa dinagdeetiin taatanii karaa sagaleetiin taatanii wareegama qaqqaalii kan qadiyyaa itti hidhamtan kan itti madoottan kan Itoophiyaa itti buutan galatoomaa isiniin jenne ilmaan Oromootti obboleessa kiyya qaalii baga rabbiin harka diinaatii isiniin baasee isiniin jedhaa ilmaan Oromoo waliigalaadhaa jiraadhaa horaa bulaa deebanaaf baga nuuf jiraattanii bagan Oromoo ta'ee dhaladhee Ustaaza keenya kanneen amma dubbatee asirraa gadi bu'eetti fakkaata. Isuma dhugaa rabbiin kan lubbuun ilmaan Oromootu ni yeroo mucaan kun qabamee 15 tokko guutuu akkasitti qabamu namni gadi bahee maqaa rabbiitiin jechuudha qaala jedhee daawwaa godhee finjibachuu. Gaafa immoo ilmaan xinyaa qabamee rarraafamee fidame kitaaba hin jirre nutti himuutti nuyi nama dhugaa